Oho, way gudi. Faatoo cheegataa jaarsa namaatirraa jaarsa namaati jettanii qorichaan dhugina. Inni viidiyoo waraabbachuuf jecha karaa gubbatti bahee piraankii takka godhe suni baqa naaf jettee lubbuu isii hin dhabin jechaadhaa fi kan inni fuudhuudhaaf murteessee waadaa seenaafii jiru jaartii isallee hayyamsiifataa jiru. Faatochee dalagaa keessan dalagadha mucaa namaa hin boochisina mucaa namaa booyaa jira hin boochisina maaliif boociftan maaliif taphattan maaliif lubbuu keessan illee taphattan inni yoo isin duutan kama biraa fuudha maal gootan kanaafuu mucaa hin boochisina yaa faatochee isin jenna galatooma waan dhageeffattaniif nafaana tura akkasuma ammas والله إسني جرنا أمنتني نأمنوا باتني والله إسني جر كامل لي ولين بينو يوتيوب مرة نبيتي إسني كخدا نأمنتني نأمنوا باتني يشودا كنيني منا كيس جرو دعاء وليك أبدي وفجيس فلوي دي يشودا مچون دبي را سبان كوني سين وانا ديك مستة أما إيجا تيسا إيجا هكستي ركو قدا كيسيرتي ركو جما كيسيرتي بويا لما فكان تاني دي بما تورتي أجا ما توكست وانتي يتجوا أكيم سميان تنتجارتي لما تفوري جت سيايمتي جارتي لما تأنا فوتان أنجت تهدو سجارة غربي فايسين جدا تيانسي نانو بدا جتشوناني وان ردربي وان تيف وان كيس جرو وان تيف أكنا توكيتين سينو بدا يعني سينوت نما ننجال نوجين أكنت كوريتشا كودوغي وان ميكا كيس دربان جرا جتشو ميرا كوتو والغديسي nuti irra deddeebiidhaanis moor kan namnis piraankiin xiqqoo hawaasa biratti uummata lolchiisee uummanni waan biraa keessatti seenee maal hamma nuu bilbilee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sa'aaduu kam jirtan nagaa jirtanii fayyaa jirtu jabaattu. Alhamdulillah rabbil alamin anillee nagaa qabaachuu jedha daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo jirtanii alhamdulillah rabbil alamin baga nagaan jirattanii dhufne jirra hunoo kaarrallee akkam dhuftan hojjettan nu gaafattan argitan waan dhufneef oduu odeessuuf oduu amma nu gaheen qabna oduu faatochee mana madaamii keessaa teettee madaamii dhokattee Maammadoo jaalattee Maammadoo jaarsa qabu jaalattee qoricha dhuydeef dhufnee jechuudha garanumaan gara oduutti sin dabarsaa ani ka oduu kana qabadhee dhufee sa'aaduutu laayikii sabskraayibii sheerii nuuf godhaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo laayikii illee nuuf godhaa isiniin jenna egaa wanti nan irraa dubbachuu dhufee akkuma beekame Saidoon Samoona kana jaartii lammaffaa fuudhuudhaan hayyama jaartii isaa kan gaafachaa jira jechuudha. Hayyamni inni gaafachaa jiru kun immoo badii dhalaa jira jechuudha. Faaxeen takkittiin tamana madaamii keessa jirtullee tabiyya keessa jirtullee ugurta akkattuu hinaafnu baqa addaan hinaafnu jettee jirti. Kakattee jirti Saidoon abbaa jaalalaati. Nama bultii isaatiif illee hawaasa isaatiif illee nama kabajaa qabudha. Kama jaalattu jaalattee illee bakka itti buusu isuma eeyina deebii isaallee isumarraa eeyina inni immoo anaaf jettee mana madaamii keessatti qoricha dhuyde suni baay'ee na gaddisiiftee jirti jechuudhaan boo'insaan akkuma asirratti argaa jirtan kanaan himatee jira jechuudha. Gaddaan himatee jiru jechuudha oduu gaddisiisaadha jechuudha kuni oduu haaraadha kayoo duraa eegaa jirru galmaan osoo hin gahiin irratti mootu dabaltee faaxeen takka ta maqaan isii himamuu hin barbaachifne wayii dubbattee jirti qorichallee dawaa mana keessa jiru kan madaamin guurtee firiijatti guuttatte guutuu isaa guuruudhaan dhuydee jirti jechuudha. Kuni nama gaddisiisa baay'ee waan akka nama gaddisiisudha. Maatii ofii bira jirti. Tafagoo jiraatee fagoo callisee nama jaalattuun biyya Oromoo keessatti mana namaa keessatti osoo taate rakkoo guddaadha waan kana taatee isaanii osoo hin beekin uummata arabaatti ajjeesifaa jechuu danda'an. Isiin garuu rabbi isii fayyisee na himtee iccitii kana hundaa namni bira jirullee akkasitti na hime
booyaa osoo immaan ganne xunaa wajjii haasofte an amanuu dadhabe wallahi dur waan kiyyu dunda see garuu tolchee isii amanaa akka isiin dhugaan gootullee jechuudha. Maaliif akkaataa isiin duraan itti na wajjin haasoftu irraa beeka jechuudha. Inni waan akka taasisu fayyada. Ati soota sooftu bakka irraa taasisa hanga dubartoota jaalala qabsu. Isayyaa qoftan na bal እንጂ አንተ ጥፋት አይደለም እኮ አንተ ምንም አላጠፋህም አይደል እንዴ? Garuu jechuudha. Wantoota nama gaddisiisu tokko tokko jira. Sila jaalala maallaqaan bitatanii inni tokkoffaan ishii sapiraayis haa gootu haa jaalattu. Maa qoricha dhuyidire maa lubbuu ofii balleessitire maa lubbuu ofii balleessiti erga isa jaalatte si jaaladhaa jetteen itti himuu qabdi malee wanni isii madaamii keessatti gola hambaa keessatti lubbuu ofii balleessitu hin jiru. Innilleen yookaan gaafii kana gaafatame gaafii kana deebisuu qaba sirriitti deebisuu qaba. Akka shari'aan islaamaa isa hayyamtutti shari'aan islaamaa hedduu isa hayyamti afurii takka isa hayyamti jechuudha. Garuu Sa'iidolleen qurxii jala muree himuufii qaba jechuudha warroota isaaf jecha miidhamaa jiran kana. Inni yoo dura odumaatti yaadiin akkuma piraankii akka mootuu qaldiitti karatti bahee mucayyoo piraankii godhuudhaan wanti sun dhugaa itti taatee jechuudha. Amma tunillee mana madaamii keessarraa kan baate tunillee ni amma asumaan dhugaa taate jechuudha. Yaa jara keenya dhugaa taate jechuudha. Ani kana dhugallee hin jedhu. Soba namni akkuma fedhillee ta'u qalbii jiruu ofiitiin hin qallatu jechuudha. Kanaaf Sa'iidolleen piraankii isaa duruyyuu tanii argitee nama kolfisiiftuudha. Piraankiidhaaf jecha yoo ta'ullee taate Allahu alam. Kanammoo kana ayyuu kana bakkaan gahii jennaan nuti amma kaayyuu kana kan zaahira argine. Tan qoricha dhuyde fi barii sababa kanaatiif akkana taatee fi jechaan kuni waan dhugallee natti fakkaatu tuni mootu dhugaadhaan amananii jiranii qoricha dhuyde isaatu dogoggorse isaatuyyuu karaa gubbatti bahee piraankii godhee isiin dhugaa godhattee jirti. Isii tana fuudhuu qabaa isii tana sargeesii eegnamoo tabiraat eegnamoo maal akkam nu goggodhaa jirtanii. Isiniin jenna kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo irraa dubbachuudhaaf yaalii godhuu barbaadu kana waan natti dhagahame waan isinitti illee dhagahamu takka waan amma haaraa gadi dhiisaa jiran kana yuutubaroonni hedduun isaanii jechuudha. Piraankii waanuma namatti dhugaa fakkaatu kana gadhiisaniiti. Eegasii mootuu irratti dhufanii piraankii nuun jedhan jechuudha. Kanaaf kunilleen ta'uu hin malaa jennee yaanna. Kun haa ta'u dhugama jirtu sanarratti akka faaxocheen qoricha dhuyidee akka finfinnee anta biyya arabaa san keessa teettee qoricha dhuyidu sanii an keessa hin jirutiyya. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani warra mana madaamii keessa taa'ee qorichaaf yookaan safaaxaa qaldii jaalala irratti qaldii godhan san ani keessa hin jiru. Tabiyya keessa jirtu namatu hakkamata yaa jara keenya. Namni hin hakkamata tabiyya keessa jirtu. Sini galeemi tabiyya keessa jirtu namni hin hakkamata. Ishi tabiyya ormaa jirtu hoo namni akkam godhamee natti hima. Mi akkam taati siin tun. Isi tana ammaa hin yaaddan. Kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya karaan kun karaa sirriiti mitii jedhaan akka mataa kiyyatti waan hin taane jedha. Mucaan booyaa jira, boochisaa jira, bobbootti jiranii. Kanaaf isilleen qaaman eenyummaan isii hin ibsamne akka ayyuutti eenyummaan isii hin ibsamne isiin dhugaa taate fi soba taatellee hin galu Allahu alam. Kanarraa kan hafe ayyuu bakkaan gahaadha moo bakkaan hin ga'udha kan daawwattoonni Sa'iidillee akkatti abdiidhaan eegaa jiran. Akkasumas Sumayyaalleen hin hayyamtiif moo hin hayyamtuuf? Sumayyaan hayyamuu fi barbaadaa jirti gara ayyuutiin jechuudha. Sumayyaan gara ayyuutiin hayyamaa fi jirti. Gara mootuu mana madaamii keessaa mana qimamoochee madaamii keessaa gaafa gadi baatu
hundinuu wal gahee jechuudha bakka takkitti hin haftu jechuudha bakka Sa'iidima jecha hin haftu jecha takkitti si mucoon egeree sodaattee tan argitee hayyamteef sanuu akka of duuban deebifne sodaattee akka of duuban deebifne faaxochee nagaan taa gurbaa jaarsa namaatirraa amma jaartii lammaffaa fuudhuuf deema yoo heerumte illee suutuma qas jetee tokko tokkoon heerumtaan malee akka ittiin ta'u bar waan hin taane kanaaf waan hin malle namni haasa'u namni dubbatu kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoon itti faana